suutalote saddeeti marsaa gadaan shanaa furtamaa jaalatamuu malee jaaladhe ani beeku kanaan dura Yooyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun YouTube keessan Odaa HDdha. Obboleewwan haaraa dhuftan YouTube kana subscribe gochuun maatii YouTube kana akka taatan isin gaafadha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe sirba Dinqiisaa Dabalaa fi Margituu Warqinaadha. Sirba qeenxee sirba jaalalaa waliin hojjechaa akka jiran dubbatanii jiru. Sirbi kunis karaa Vision Entertainment daawwannaaf kan dhiyaatu ta'uu beekamee jira. Sirbi kun yeroo gabaabaa keessatti gad dhiifama. Obboleewwan haaraa dhuftan YouTube kana subscribe gochuun maatii YouTube kana akka taatan affeeramtanii jirtu. Viidiyoo kun yoo isinitti toleerate like, share, comment gochuun dandeessu. Nagaan tura aga viidiyoo biraa qabadhee dhufutti. Gaaddisa koo odaa karraa buttaa qal'aan irri tolte yaadamma koo baaftuu dharraa dhuftaa malaa suutaloote saddeeti marsaa gadaan shanaa furtamaa bareedduu machaa tokkee koo caaltuu kumaa bal'oota jeesaa abbaan kee dhaabbata faachaa kophaan odeessaa bubbulaan nayyuu marachaa yaaseni yaaseni yaasee dhagaa siyaadee lammii koo siyaadee ragaa siyaadee lammii koo siyaadee ragaa yaaseni yaaseni yaasee lulee siyaadee lammii koo siyaadaan buleoo siyaadee lammii koo siyaadaan buleoo marooleoo magaala kalloo nyaarri gaaddisaa bulee bulchoo yaadaati Ala ya no si nakachisa shole suman ada